السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتو هردون كنيا كنين channel Africa Samsung irtanutnan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti nu qaqqabu tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kanarraa keessatti WhatsApp irratti akkamitti akka namnummaan arge gruupii irratti nu aadiin goone yookiin immoo gruupii irratti nu daballe karaa taasisuu dandeettanii fi akkasuma jechuudha namni haariin tokko lakkoofsa keessan namarraa fudhatee yoo isiniif bilbilli keessan sun bilbilli nama haaraa isiniif bilbile sana akka inni yeroo isiniif bilbile sun bilbilli keessan saayilantii ta'u yookiin ammoo sagaleen isaa hin dhageessin sagaleen isaa isinitti hin iyyine taasisuu dandeettanis agarsiisa jechuudha. Yeroo kana isiniin jedhu namnummaa wayii jechuudha lakkoofsa keessan lakkoofsa haaraa yoo namarraa fudhate yookiin ammoo kontaaktii dura yoo isin hin qabaatiin walquunnamtii yoo isin hin qabaatiin jechuudha. Achi dura yoo waliif bilbiltanii bilbila wajjin haasawitanii hin jiraatiin yoo isiniif bilbile akka haaraatti yoo isiniif bilbile bilbilli keessan sun yeroo isiniif bilbilu saayilantiidha jechuudha. Bilbilli sunis yoo isin rabbu garuu bilbilli keessan saayilantiidha jechuudha. Akkamitti akka isin taasisuu dandeettanii isinitti agarsiisa jechuudha. Yookiin ammoo yoo dura taasifamee jiraate akkamitti akkasiin irraa hiikkachuu dandeettaniin isinitti agarsiisa. Xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haarotaan barnoonni keenya chaanal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan laayik godhaa, hiriyoottan keessan godhaa. Gaafii fi argatan koomentii irratti naaf katabaa. Egaa maal gootu WhatsAppiin normaala. WhatsAppii keessan ni galtu. Al tokkoof WhatsAppii keessan erga galtanii booda jechuudha. As gubbaa kanarra jechuudha. Tuqaalee sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda settings iddoo jedhu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda privacy kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha privacy check-up jedha asirratti al tokkoof deebitanii privacy check-up kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha choose who can contact you jedha asirratti filadhu nama si qunnamuu danda'u eenyutu akka si qunnamuu danda'u filadheedha asirratti al tokkoof ni cuqaaftanii. Sana booda jechuudha fakkeenyaaf kan gruupii jechuudha gruupii akka namnummaan arge yookiin ammoo jechuudha namnummaan lakkoofsa keessan qabaateef namnummaan arge yoo fuudhee gruupii irratti hin daballe taasisuudhaaf al tokkoof gruupiis kan jiru irratti ni cuqaaftu jechuudha. Duraan fakkeenyaaf everyone kanarra yoo jiraate jechuudha haala kanatti jira jedhee yaada kan nama haaraa yookiin ammoo jechuudha isin yoo seentan haala kanatti iddoo kanarratti argama jedhee yaada. Kanaaf jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf who can add me to groups jedha asirratti eenyutu akka gruupii irratti isin dabaluu danda'u gaafata. Fakkeenyaaf everyone jedha everyone irratti namni kamuu gruupii irratti isin dabaluu danda'a. My contacts jedha nama isinii walquunnamtii qabu jechuudha. Inni lammaffaa kuni my contact acceptedha jedha. Kun ammoo my contacts acceptedha jedha. Nama kontaaktii keessan yookiin ammoo quunnamtii keessan ofitti fudhatee jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha kanneen keessaa kan barbaadan yookiin ammoo kan filattan tokko ni filattu jechuudha. Kan fakkeenyaaf yoo namni isiniin kontaaktummaa qabaate qofa yookiin ammoo jechuudha namni isiniin walquunnamtii qabu yoo akka isin dabalu barbaadan asirratti al tokkoof ni cuqaaftu asirratti guuttanii ni filattu yookiin ammoo jechuudha kanarratti filachuu dandeettu. Kanarratti filattanii ammoo namoota asirratti yookiin ammoo jechuudha asirraa gruupii irratti isin dabaluu barbaadan dabaluu danda'an jechuudha. Al tokkoof haala kanatti irratti cuqaaftanii mallattoo raa'itii kana jechuudha. Haala kanatti mallattoo raa'itii kanaan ni guutu jechuudha. Amma jechuudha nama kanatu gruupii irratti na dabaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf nagartanii my contact accept jedha jira. Kontaaktii isaa kan accept godhee jiru yookiin ammoo kan ufitti fudhee jiru yookiin ammoo hariiroo waliin qabnu jechuudha. Kunoo akkasuma jechuudha isa sanis lakkoofsa onnaa baasa yookiin ammoo maqaa duraan aadii godheen onnaa baasee jira. Sana booda maqaa san filadhee mallattoo raa'itii haala kanatti guuttaniitumaan aadii gootu jechuudha. Ammas duubatti deebitu jechuudha. Yoo namni isiniif bilbile namnummaan hin beekne tokko isiniif bilbile jechuudha maal goota asirratti cuqaaftu jechuudha. Kunoo innu maal jedha silence unknown caller jedha. Lakkoofsa hin beekamne yookiin ammoo lakkoofsa caaluma jedhee abbammaan argisiisanii bilbilu saayilantii godhuudhaaf jedha. Asirratti al tokkoof ni cuqaaftu. Mallattoon tun haala kanatti yoo oofii jiraatte jechuudha. Amma kun oonii jirti an dura oonii godhee ture. Haala kanatti oofii yoo jiraatte keessan haala kanatti oofii jirti dhiyaada. Haala kanatti oonii gootu jechuudha. Sana booda dhiiftanii biraa deebitu yookiin ammoo haala kanatti xumurtu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee nu geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.